Suma jalachun Rufabo harsiti Suma jalachun Rufabo harsiti Bobba sala wanganama galchitun tenya galgala Bobba sala wanganama galchitun tenya galgala Sabona muddi harira simale nyunana Sabona muddi harira simale nyunana Sabona ilma bagada Arkatin sirra kabame Jalalani nugurame Gachisu shilimi narku Abjudan zahira se Sirera simi illade Ifadetu barmadala Ilkanketu barandani Ifadetu barmadala Ilkanketu barandani Kokokli nanta bachume Sirkana wala aname Kokokli nanta bachuga Sirkana wala aname Jirajatu kabajamtoota daawwattoota TV Hararii sagantaa waarii aladaa sagantaa afaan Oromoo keessummaa goonigaa maashoodha akkuma sirba isii jalqaba irratti isin biraan geessetti tanaaf herreega istiidiyootti argamtu akkuma hojiilee isii baay'ee keessatti xiyyeeffannaa guddaa aadaaf kennitee kilipoota baay'ee uummata isii biraan gahaa turteetti gaafii teenya ammaas qeebaltee uummata wajjin wal baruudhaaf hojiilee isii isin biraan gahuudhaaf istiidiyoo teenyatti uffata aadaatiin akkanatti miidhagdee nuuf argamuu isiitiif maqaa eejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harariitii fi daawwattoota TV Harariitiin guddisee galatoomfadhaa guddaa galatoomii maashoo galatooma anilleen hojjettoota TV Harariitii fi naannoo Hararii hundaanuu galatoomaan jaa isinuu naafeeruu keessaniif baay'ee galatoomi isin jaheelatteenye. Hayyeegaa bakka nagaan nuuf dhuftee gaafiiwwan baay'ee uummata biraa ka'anis kan nu biratti argamus gaafiilee isiitiin gaafii deebisaa keenya hamma xumuraatti wal faana kan gaggeessinu taha mee jalqaba irratti garuu gama gaafii deebisaa keenyaatti dabaruu keenyaan dura eenyummaatu dursaa wal baruu jechuu kooti mee daawwattoota TV Harariitiin kiliippiidhaan si beekan kanaan dura maashoon eenyu laata jedhanii gaafiin isaan keessatti uumamtee turte maashoon eenyu jettaan eessatti dhalattee eessatti guddatte maashoon kan inni itti dhaladhee gaara mul'ataa araddaa dirree gammachuu torbii guddoo jaamti bakki inni itti dhaladhee kan inni itti guddate garuu Haroomayaati Maasila waraabessi amma sagalee hanga wujaanii kun waan tanumaati hojjettoota TV Hararii hundaanuu baga wal barree baga nu jiraatanii galatoomaan jaanii baga wal nu barsiisee baga rabbii wal nu barsiisee hayyemee maashoon gama hojii tanaatti akkamitti dhufuu dandeesse laata daa'imummaa isiirraa dhageeffachaa turte wallee amma tokko dhajaa yeroo san kan inni eegalee osoonii wallisaa sinjiin yaanneen ture akkuma tasaan finfinnee deeme Absalaamaa jii ammee xiqqoo faadhaan waliin dhufnee maashoo gamaa ibsu kana wallisa falmataa roorroo faajii edaanuu na dhageeffachaa jiranii ganama fuudhanii karaa istiidiyootiin na kutanii achitti akkasitti hojjenne jechuudha. Maashoo gamaa ifuu fi bishaan dhagaa jala kiliippii jalqabaati. Kiliippii jalqabaati. Namni waliin hedduu waliin dalaynee kasirratti itti nanaqee jedhamu Absalaamaa jiitii fi ammee xiqqoo falmataa roorrootiin jaamammoo namni walleessan na wallisiise. Yaanni ani guyyaa kaasifnee boof qaanfachaan turanii sodaadhaan tureewu. Hayyee. Akkasitti isaanii waliin akkuma tasaaba qabaatii lamaa fi guyyaa 15 kaasifnee fi qilleensarra walii jechuudha. Guyyaa torba qofa dalaynee waliin. Namni gahee guddaa irratti taphatee Absalaamaa jiitii kanneen akkaan galatoomfadhu ammee xiqqoo falmataa roorroo giddiidaanyee ka istiidiyoo na hojjete hedduudhaan isaan hunda galateeffadha jechuudha. Hojiin kun anaa wallisuu malee namni akka gaariitti na waliin lafee dalagee Absalaamaa jiitii falmataa roorrooti ammee xiqqoodha. Giddiidaanyee nama ja'amu istiidiyoo qaba kan muuziqaa kiyya hojjete sirba kiyya kaasita guutuu albama kiyya guutuu jechuudha. Meeshaan kottu osoo jedhaniiti maasteraa fi faayinaala guutiin hin jiru bakkuma takkatti sirba hornanuu sagaleen irraa fuudhanii maastera duraati eegas booda natti dhagayamaa dhufte ammallee aadaati sirriitti ganaa miiree hojjechuudhaaf irraan jira jechuudha.
yaada bal'aan qaba. Laalaan aartiidhaa hogguus irraa si jalqabee jechuudha. Echirraa jalqabe. Hayyemee bishaan dhagaa jalaa mata duree kiliippii kee kan jalqabaati. Mee maalirraa kan mata duree kana filatteef maalirratti xiyyeeffata? Aadaa hawaasaati yeroo haruusaa ittiin dhiichisanii hellee ittiin dhawwatanilleedha. Hayyee. Aadaa hawwan keessa jirtu. Miira nama keessa jiru jechuudha. Hayyemee hellee tana jannu xiqqoo? Jannu irraa. Hellee tana irraa jenna. Helleen kabiraatti sedduudha. Hayyee jiddu jidduutti humaa rakkoon qabu. Kan biraa immoo Oromticha kiyya kajoos ni qabda. Kiliippii itti aanu jechuudha. Itti aanu. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu kootu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Goofareen teruufa ijjiitee buruuri. Hoggumaan si arge jigee koo gororri. Dhaloonni keemaaya dirree afran qalloo. Sabboonaa khamiise narraan turi maaloo. Dhaloonni keebaalee arsii fi karrayyuu. Sabboonaa boraana narraan turi maaloo. Kiyyaa dabbal goola fuula baaduu kiyyaa dabbal goola fuula baaduu fuula keetiin oola kadaawwitii caalu. Amuugeriirraa fa madaa benaa afi madaafa jaalala honna cinaa rafi. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu qabdu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Oromticha kiyya yaasaa fi birillee. Na jaalattu qabdu daandiirraa maqini. Adaaboon sagamna kanirraan tuqini. Hedduu kan namatti tolu dhagaa maashoo haallitti weellistuu keessattuu gaa sagaleen ta'e kan kiliippii irratti ilaalaa turee fi amma biraa weellistuu hedduu na wal fakkaatee hedduun si ajaa'ibsiifachaa ture anilleeni. Kan biraa immoo namni walii lama kan jiruus ni jira. Gama sanii dabruu keenyaan durame haalli guddina daa'imummaa keetii gaa mee maal fakkaata? Eegaaniin lafaa kee waan kana keessa seene booda aadaati yemiiree akka gaariitti sirbini nan jaaladhu helleedha aadaadha. Aadaa tana dura aadaan teenya akka ammaatti babal'achaan turre reediyoon afaan Oromoodha. Afaan Oromoo reediyoo baqaysanii hojjechaa turanii yeroo mirga kannee aadaa teenya kabajamte kana keessatti cuffinee aadaa teenya hawaasaan gayuudhaaf obsaan nu eeggadhaan jaalamiti yaanii xiqqoo amata hanga amata lama sadii takka daamureetiin ture kaniin hin hojjetini ammatti deebinee jirra walitti dachaanee jirra hanga dura wal dhabnee sammuu wal harkaan bal'inaanii jechuudha. Hayya gaa sababa itti dhabamtees gaa kan nu biraan geessu ta'a iccitii gaa ifumaafuu baasaati kan jirtu. Maashoon yeroo gabaabaadhaaf aartii irraa fagaatteetti kan turte odeeffannoon amma matuma isiirraa harkadheen jechuudha. Iccitiin isaa maali laata? Maal gaara gizeeti ka gizee gootamee saniif waan ta'eef malee wanni biraatii fi miti waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa keessaa jira. Yeroo ammaan tanaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaatis yeroo sanis walumaaniin jira. Maal namni da'uunis ni jirti waan meeqaa jira. Dubartoota taanii gaa waan baay'eedha. Dubartoota taanii waa hedduu nama onna jaa ati hundaa'u gaa gadumaan sinasiisan jiimee.
Hayyees klippii tee keessaa tan hedduu na boojite keessattuu daawwattoota TV Harariitillee TV Harariitiin dabarsaati kan jirru haalaan isaan boojitee jeetii yaada. Bobbaasaa loowwan ganamaa klippii jalqaba irratti nuuf weellistee seentee jechuudha. Nu duubaas deemaati kan jiru. Mee waa'ee sirba kanaa mee gadi fageenyaan nuuf haasa'e maashoo? Waa'ee sirba kanaa aadaadha. Akka malee itti yaadeen ture waan kana. Hojjechuudhaaf. Hojjechuufi akkasitti haa Oromticha kana jirata reedduu faarsina beekta. Nu qofaa miti bar. Ummanni dhiiraatis akkasumatti san caalaa nu faarsanii. Aadaa waan ta'eef aadaa hawwan keessa jiru waan hawaasni dhagayin hawaasa gurra naquu qabda yeroo hojjettu. Ujjinaala fiduu qabda aadaa keessaa luqqaafteeti. Kanatti yaadee kan inni hojjetaa jechuudha. Bobbaasaa loowwan ganamaatis walaloo fi yaadalaa isaa hojjetee Oromticha Yaasaa fi Birillees akkasumatti na hojjete. Walaloo isaatis jechuudha. Walaloo yaadala isaatis jechuudha. Sumaa ifimaaf hojjete. Sirboottan keetis yeroo baay'ee sumaatu barreeffata walaloo fi yaadaloo. Kaduraa keessaa ammee faan jiran malee ammee fi Absalaam jira sanis waliin jiraanis kan hin dalageen qaba jiranis kan na wajjin hirmaatee qaba. Waan dhufirraa waan mudannoo takka waa hedduu agarta. Waan dhufirraa daleedamma yoo karaa deemaa dhufne nuti nama lama jaalalti qabdee waliin jiru garree oggisuma moggaasee galcha. Achuma qabattee galtee jechuudha. Achumatti miira san qabee galaan jechuudha. Oromticha Yaasaa fi Birillee jaalattu kootu daandii irraa maqiniin intalti takka kabajaa qabdu. Karaan baatu qofa. Ka Oromticha kiyya jiru san irratti jechuudha. Oromticha kiyya jirus jaalatee karaarraa ammoo qumanna karaadhaan qaceelee warra isaanii dhufee harkata. Milkaa'uu qaba. Ni milkaawaan jaa. Ni milkaawaas karaa seeraatiin yoo dhaqee. Bobbaasaa loowwan ganamaa irratti si jechaa yoo abboon uleen na dhaananii heeraa fi seera guddoo warratti ergadhu. Intalti kabajaa qabdu jaarsaa wajjinis buluu dandeessu warra gurbaallee heeraa fi seeraan waliin buluu dandeessu yoo karaadhaan guddoon lama walirraa fuudhanii fi akka dubartiin teenya amma feete yoo jaalatte hamma warri isaanii sangulantaa warra isaanii irra dhufu akka ilma dhiiraatti hin hidhamne jechuun barbaada akkan heerumne dubartiin akka namni fakkeenyaaf yoo warri nuuf lole qaadis dhahinee ni haa godhanne jechuunis ni jira. Garuu jaalala yeroo saniitiif yoo ta'e malee kabajaan qabdu jechuudha. Kabajaan isii kan qabaattu aadaa keessatti heeraa fi seera guutee gulantaa warra isaaniitiin intalti akka fuudhuu qaba jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko saniif yaadee wallisee. Kana irratti kana calaqqisiisuu kan barbaadde jechuudha. Kana ibsuu barbaadeeti hawaasa kiyya keessatti kana ibsuu barbaadeeti lammii biyyaa fi kan waan kana wallisee jechuudha. Hayyamee sirboottan baay'eedha keessattuu aadaa irratti xiyyeeffattee kan hojjettu. Akkuma laalis arguugaa keessummaa taatee yommuu gama keenya dhuftee affeeramtus uffata aadaatiin akkanatti miidhagdeeti kan dhufte. Mee uffata aadaa eessaati kan ofirraa qabdu maashoo? Kan ofirraa qabu uffata aadaa Harargeeti. Oromoo Harargee jechuudha. Oromoo Harargeeti. Hayyee. Godina Harargee baati ammoo asii. Aadaan kun kan hin qabu. Hayyee. Saddeetaa fi maanquuxii akkasumattis callee qarmaa fi gumeelleen irraa naafne hunda guuttatteeti kan jirtu. Faayoo guyyaan faayini tokko maali? Uffata yoo ammaati fakkeenyaaf eega jalaa kaate hanga gubbaan kun buleeta qabda. Googaraarraa kaasii, Googaraarraa kaasii, kopheerraa kaasii. Fooxaa akkasumattis. Shurraabni heetillee kun harkarra si jiruu fi kophee walirratti maali? Yoo ta'e malee aadaa guutuu yoo ta'e malee aadaa tiyyaaniin boona anaaf gaachena sigalee aadaa lammii bal'ooti ibsituu daawwitiiti aadaa tanaan uffata heelaniin naaf heerejee uffata biraa uffatee dhufuun irra hin jirtu kan inni ittiin boonu kana ibsituun tiyya aadaa tiyya tiyya daawwitiin tiyya jeen kana hidhatee uffata aadaatiin kana miidhagdee dhufte keessattuu gaa Oromoo Harargeeti kan uffata kanaan beekamu yommuu ayyaanaa fi sirnoonni garaagaraa yeroo aruzaatis uffatamu yeroo walgahiin jirtu aadaan ayyaanni jirullee ni kabajama durirraa eegalee abbootii teenyaa fi haawwan keenya afrii jaaniitiin afaa turan waan kana warri keenya ittiin nu guddise jeetii yaada. Afrii osoo qamisni dhufiini risti gurguru jedhanii shishinni immoo aadaa godhannee uffannaa nuti. Abbootiin teenya marxoo marxifachaa turte afrii kajaamu
هاي أمان كينيا اللي نكسمت أفري تجاوب تقول أتاني إنتي نقدسات ولا سبني نيجي هاي تلقارم ولا تاتيمي أما اللي أدان كون قارم ولا تاكاي سبني سبني مدي ما قدوم قارم ولا تامل لني دت شوان كان هلني تلا دبال قارم وتي تاتي كان نقرأ شو عجائب كم سبت كنا قدني قا Bukan kayak tiga, namni badia, tele buris badia te, ada fi ufat ada, eksitu ada tahanga. Wala lani? أتجولي دم أتريس إيجا كم سنين في أول غاشوا لولا فوتا دي لكن تبص قرو أبوتي كيرا وانين دالي نينكابا زبنا اسم بودا تي تهوس كخانين دو في اسم را براتي كانين جرو إخا نمني هنقوم نما إيه دورة جروني قالي هذي دورة لا تكوم جامو ورن دورة لا تاتي كان جرو كم قاعد في دي ساكنياتي أسديبنا ما شو نمني ولي لما كليبين جاتوس نيجرتي. دوكا خير. هاي كونوا مالي رتي كتني فتودا فتدوري سالات. نبني ما جت أورمو نادا كم نسافو كم نبني ولي لما دوغو مخيتي نقافته نبني توكوميتي. أكو ما بفاتي. أكو ما بفني ساعدات وما نماتي سدا. هاي. نبني ولي لما ما نبرين لك أنا جاء ندبسو باتوس تدبستو أنا ندبسو بونا يني توليسي هاي ميدو بسفا بري ديني خغبا خدا صوت تي كيسا مرات وسس بر باجسا هاي وري ابل ولا في جبتي دودن دادي رود بيبل فتا جاني مرتو قبدا هاي فوقو سلطاني يجو كسيتي سربا سندليني نمني ولي لما مالبرين كنا هي مالبرين كنا ندبسو باتوس تدبفتو انا ندبي سبونا يا بريدنا ما دلوني خيسا جيتين دبسه لا لا فولا خيسا لا 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 فولا خيسا سيدان بريني وغران جباتو ليبونا ما بافتي دي ساني ساتو سيدان بريني وغران جباتو ليبونا ما بافتي دي ساني ساتو Ega hati asit kisho nuwel is studio lan vis kan sigar garuta. Namni wali
هرسيتي خيسما جالجو رفابو هرسيتي